Dr. Ismail Lanjarani asitti ogeessa fayyaati internistii ta'ee Meerilaand keessa hojjedha. Ammallee waanuma koovidii xiqqoo isinitti dubbanna jenneeti. Koovidiin lakkoofsi isaa ammallee deebi'ee ol ka'aa waan jiruufi talaalliin amma wannaan istreeniin haaraa waan jiruuf talaalliillee jijjiiramee abdeetii ta'ee kan dhufaa jira. Bakkuma jirtanitti talaallii ammallee dhaqaa fudhaa. Of eeggannoo sanillee itti fufuu qabdanii maanguddoonni fa'a warra dhibee qabdan maanguddoo bara dabree fi bara saniin dura jiru godhaa turre san itti fufuu qabna. Maaskii bakka uummanni wal ga'utti waan dur sirriitti godhaa turre san irra deebi'uu qabna. Irra guddaa garuu waan talaallii san hin dagatina. Irratti hojjedha of eegaa yoo mallattoo qabaattani ogeessa fayyaa dafaatii dubbisaa jedha galatooma. Maqaan kiyyaa Dr. Malik jedhama. Ogeessa fayyaa gaastroenterolojistiidha. Gaastroenterolojistii jechuun dhibee garaa keessattuyyuu garaachaa fi mar'imaan itti aansuudhaan immoo katiruullee walumatti qabee kan laalu. Dhaamsii har'a keessaan dabarsuu barbaadu waa'ee dhibee liqimsaa yookaan liqimsituu esophageal cancer itti aansee immoo kan garaachaallee walumatti dhufa. Waan kana irratti akka biyyaatitti dhibeen kun yeroo dheeraadhaaf naannaa Arsii Baalee irratti hammaata. Maalirraa akka ta'es beekamuu dhabus namoota baay'ee hubaatiin ture. Namoota hubuu keessaa sanirrallee tareetiin immoo hanqinni tajaajilaa ispeeshaalii immoo ispeesifik waan ta'e waan barbaachisuuf sun jiraachuu dhabuu irraa namni hedduun hubamaatiin ture. San keessa immoo namni inumaa kaansarii kanaan gaafa qabamee ufumaayyuu beekee akka hin fayyinetti waan yaaduuf manumatti hafee nyaata sodoon argatiin manumatti du'aa jechuudha. Sanirraa akka ka'ee haakimoonni biyya jiranis ka biyya alaallee ogummaa adda addaa gaastroenterolojistii ta'ee sarjinoota internal medicine oncologist hundumtuyyuu yookaan immoo public health illee waan kana irratti haala adda addaatiin laalaatiin turre akkamitti waan kana fooyyessuu dandeenya. Fooyyessuu jechuun tokkoffaa namni tokko dhibee kanaan itti hammaatee daraan isteejii dhumaatirra odoon gahin duratti akkamitti bira dhaqqabuu dandeenya. Gaafa dhaqqabameetiin jedhe immoo maaltu godhamuu qabaa ka jedhu laalaatiin turre jechuudha. San keessatti ilaalcha san keessatti hanqinni hedduutu jira akka biyyaatti. Tokkoffaa teknooloojiin jiraachuu dhabuurraa, leenjiin namaa jiraachuu dhabuurraa, hanqinni meeshaa jiraachuu dhabuurraa, namnis aweernasiin hojjettoota fayyaatii fi namoonni kuwwanis beekumsa sanirraa hanqina jiraachuu irraa akka ka'e waa hedduutu deemaa ture. Ammaaf garuu furmaata san kennuudhaaf waan baay'ee irratti hojjetaatiin turre namoota asiitiif ka'achi jiran wajjin illee mee asumaan Dr. Ismail illee waan kana irratti waan xiqqoo jechuu danda'a itti deebi'eetiin xiqqoo ibsuu barbaada. Akkuma Dr. Malik jedhe rakkoon kun rakkoo guddaa akka rakkoo immoo uummata naannoo keenyaa Oromiyaa keessattuu uummata Arsiitiif Baalee irra baay'ee rakkoo fidaa jira. Sababni isaa hin beekamu. Nama hedduutu itti hubamaa jira. Amma immoo deemee dur nama umriin xiqqoo garas deemee amma warra yaangii ta'anillee gara waggaa 40-50 keessatti illee rakkoo waan argaa jirruuf waan kana maal goona ka jedhu maal godhuu dandeenya ka jedhu irratti hojjetaa jirra. Projektii kana immoo adda hojjetaan jirru yuunivarsiitii gara 4 waliin wal taane Arsii yuunivarsiitii, Madda Walaabuu yuunivarsiitii, Nageellee Arsii fi kolleejii Adaamaa health saayinsii waliin taaneetiin hojjenna. Ogeessitoota fayyaa gosa hedduutu waliin jira projektii kanarratti. Projektiin tuni waan barbaachisu dhibee kana early odoo hin faca'in qabuu fi akka namni fayyu akka yaalamu gochuu. Yaalli sun immoo akka bakka namni jiru sanitti gahu. Haga namni Finfinnee dhaqee karaa irratti rakkaturra bakkuma namni jiru sanitti karaa fayyaan sun tajaajilli sun dhufu irratti hojjetaa jirra. Projektiin kun baay'ee guddaa. Ministeera of Health jalqabee Oromiyaa fayyaa biiroo Oromiyaa illee baay'ee nu gargaaraa jiranii. Nama hedduutu kanarratti honnaa jedhee hojjetaa jira.
Kuni uummanni keenyallee beekee gara fuulduraa uummata keenyallee karaa irratti qarqaarsa nu godhaniin gaafachuun kennan oolu ammaa fi akka gaariitti deemaa jira. Waggaa ol torbaaniin yuunivarsiitoota kana waliin ol geennee karaa irratti hojjetaa jirra. Waan hedduutu gadi dhufaa jira. Waan amma dhufu kana irratti mee Dr. Malik irratti wannaa jechuu danda'a. Asumarratti akkuma jettee wanni piroojeektiin kun guddaadha waan baay'ee barbaadas hojii xiqqaatii miti hojii yeroo tokko hojjetamee dhufuu dhaabbatuus miti tajaajila yeroo dheeraafis itti fufuu qabudha. San keessatti steekhooldarii hedduutu barbaachisaadha. Steekhooldaroonni yuunivarsiitoonni jiranii biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa, Ministry of Health, deebi'ee immoo miti mootummaa fi warri mootummaa adda addaa abbootiin qabeenyaa uummanni illee hundumtuu keessatti hirmaatuu qabaa jechuudha. Achi keessatti hagammaatitti wanni godhame tokko ogeessa waan kana tajaajiluu danda'u leenjisuudha. In fact nama waan kana hojjetu indaaskaappii tokko hojjetu leenjisuudhaaf noormaalii haga waggaa 3 illee fixuu danda'a. Ammatti garuu yeroo gabaabaaf akka nu dhaqqabuu danda'utti koorsii haga tokko gabaabsineetiin kaarikulamiin wannaa jedhee hojjettoota waan kanarra hojjetan ogummaa fayyaa kan jiran sarjinii fi intarnistii haga ta'ee leenjisuuf warra Oromiyaa fi Ministry of Health akkasuma immoo yuunivarsiitoota wajjin walii gallee nama haga ta'ee yeroo gabaabaa keessatti Finfinneetti namoonni leenji'aa jiranii jechuudha. Tokko san kan lammataa akkuma waan kana tajaajila itti kennanuyyuu gaayidlaayiniin akka biyyattiitti hin jiru. Gaayidlaayinii sanirrattis akka biyyattiitti gaayidlaayiniin irra hojjetamee gareen kuni guyyaa guyyaan irra hojjetee gaayidlaayiniin sun amma bahaatiin jira jechuudha. Akkamitti namni yaalamaa, keemooteraapiin akkamitti kennamaa, sarjarii akkamitti kennamaa kan jedhu. Achirras taree immoo ogummaa warra indaaskaapistii duwwaa odoo hin taane gahumsa ka qaban kaardiyootoraasik sarjinii akkaataa itti qopheeffachuu danda'an sarjinoonni illee akkaataa itti leenji'uu danda'an irratti wanni sun hojjetamaatiin jira. Waan kana bakkaan ga'uuf akkuma amma asii ka'etti hirmaannaa nama hedduu barbaachisa. Hirmaannaan nama hedduu kan mootummaallee ta'ee kan miti mootummaa akka Awurooppaa akka hundi isaatu irratti hirmaachuu qaba. Duranaaf immoo bal'inaan waan kana uummatatti illee gabbee uummanni waan uummata qarqaaruu danda'u bira akka dhaabbatu achumaan gaafachuullee feena. I hope duranaaf sirriitti ibsuu waan dandeenyu fakkaataa uummanni illee tajaajila irraa argachuu danda'a jennee abdii qabna. Dhumarratti ka jedhu abdiin keenya akka jalqabaatti ji'a 3 booda hakimoota amma Goobbarraa Asallaarraa dhufanii Finfinnee irratti barataa jiranii kuni indaaskaappii ka jedhamu kaansarii kana yeroon daayignoos gochuuf arguuf rakkoo isaa arguuf ka danda'u waan san irratti ji'a 3 fi Phaawulos hospitaala keessatti amma barataa jiranii ji'a 3 booda biyya deebi'anii Asallatti illee Goobbatti illee warri kuni gara fuulduraa namni pirosiijarii saniif Goobbaa ka'ee Finfinnee deemuun barbaachisu jechuudha. Asallaa ka'ee Finfinnee deemuun barbaachisu sarviizii barbaachisu achumatti bakka uummanni jiruuf fidaa jirra. Waan gaarii ji'a 3 fi amma tireeningiin kun ka deemu wanni kun yeroo dheeraaf itti fufa amma asirra jirra gara fuulduraallee waan irra geenne isinitti himna galatooma jedha. Achumarra waan takkatti dabaluuf achumarra illee taree duratti jalqaba irratti yoo kaafnu dhibeen kun maaliif naannaa sanitti akka baay'atee fi maalirraa akka ka'uu beekamu jedhaatiin kaasaa turre. Kanumaan walitti fufeetiin tajaajilallee yaalallee oduma kennamu dhibeen kun akkamitti dhufe maalirraa dhufaa maaliif naannawa kana baay'ataa kan jedhullee akka riisarchiititti naannawa sanitti akka haala qindaa'een akka hojjetamuuf sunillee irratti hojjetamaa jira garee baay'eetu waan sanirra hojjetaa jira. Akkuma jedhame piroojeektiin is big guddaadha duranaaf bal'inaan ifa ta'aatiin deema jenna.